Rio Ingoma taphata Liverpool tapha Newcastle goolii 3-2 injifatan irratti daqiiqaa 100 irrattiin goolii kan galche taphataan umurii 16 kun eenyudha kan jedhu irratti Dassaalin Sirna waan qindeesse qaba sana dhageeffannee walitti deebina. Salah lovely dummy Ingoma Premier League in England bara dorgommii 2025-26 dargaggoota rikeerdii fooyyessan gamanumaan addunyaatti mul'isuu eegaleera. Dargaggeessi umurii 16 Liverpool Rio Ngoma Hafim taphataan Arsenal umurii 15 Max Dawman torbee kana seenaa hojjetaniin addunyaa raajaniiru. Qophiyaarraan taphattoota egeree kubbaa miilaa keessattiin ifanii mul'achuu danda'an kanneen keessaa Rio Ngoma irratti xiyyeeffanneerra. Boy wonder strikes for Liverpool to earn them 3 points at St James's Park. Premier League in England barana jijjiirraa taphattoota waqtii gannaan doolaara biiliyoona 2.3 baasuun taphattoota gatii qaalii liigichatti fiduun rikeerdii haaraa galmeesseera. Ta'us taphoota Premier League in England torbee lammaffaan taphattoota maallaqa olaanaan itti ba'e caalaa maqaan taphattoota dargaggoota lamaa onnee jaallattoota kubbaa miilaa jaalalaan to'ateera. Rio Ngoma fi Max Dawman taateen qophii keenyaarraaf sababa ta'e kunooti. Premier League Englandin Liverpool goolii Ryan Gravenberch fi Ekitike galchaniin 2-0 dursummaa qabate. Boqonnaa ba'uuf yeroo jedhan Newcastle Anthony Gordon kaardii diimaadhaan dhabuudhaan taphattoota hanquun taphachaa xumuruuf dirqame. Ta'us taphattoonni Newcastle waan du'e gara jiraachuutti fidanii 2-0 durfamuurraa ka'uudhaan lama qixataan. Arne Slot waan qabatanii fi gadhiisan wallaalan. Taphichi daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa 5ffaarra gaheera. Hanga yoonaattiin taphataan diraamaa St James Parkiif taatoo ta'uudhaan goolabuu teessoo jijjiirraarra jira. Mucaan waggaa 16 fi guyyaa 361 Rio Ngoma daqiiqaa 96ffaattiin koodii gaakkoodhaan jijjiiramee seenee raajii dalagee. Daqiiqaa 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa 10ffaarrattiin kubbaa Mohamed Salaan tolchee kenneef sarara peenaalitii gara bitaarraan miila isaa mirgaan goolii hawwattuu galchee Liverpoolii qabxii 3 argamsiise. Ofii isaatiif ammoo taphataa dargaggeessaa arfaffaa Premier League Englandin goolii galche ta'uudhaan galmee seenaa irratti galmaa'e. Salah lovely dummy Ngoma Liigichaan kana dura bara 2005 taphataan Everton James Vaughan umrii isaa 16 fi guyyaa 270 taphataa umurii xiqqaan goolii galche ta'uun jalqabarra jira. James Milner fi Wayne Mark Rooney sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa yoo qabatan Rio Ngoma karfaffaa Sex Fabregas irraa fudhateera. Rikeerdii Wayne Rooney qixxaachuuf umuriin isaa guyyaa tokko qofaadhaan caale. Akaadaamiin Chelsea taphattoota liigichaan maqaa horatan hedduu gumaacheera. Ta'us taphattoota akka Nathan Ake, Eddie Nketiah, Declan Rice, Ryan Bertrand, Dominic Solanke, Mason Mount, Mark Gui dabalatee kanneen biroo guddisee hormaa kennuun qeeqama. Rio Ngoma umurii isaa 8 eegaluun hanga bara 2024tiin akaadaamii Chelsea keessatti guddate. Namoonni iddoo shaakalaa kilaba Chelsea Cobham deeman kamuu Ngoma dandeettii addaa qabaachuu sirriitti beeku turan. Kanaaf yeroo taphatichi gara Liverpool imaluu deeggartoonni Chelsea mormii guddaa kan kaasan. Waa akaadaamii Chelsea keessaa tokko kan ta'e taphataan duraanii Chelsea John Terry namoota komii olaanaa dhageessan keessaa tokko ture. Ngoma fuuldurattiin taphataa addunyaa raajii jechisiisu ta'a. Salphumattiin Liverpoolii kennuun sirrii miti jechuun jijjiirraa isaa qeeqeera. Mormiin deeggartootaa fi taphattoota kilabichaa kun ammoo namoonni taphattoota dargaggoota Liverpooliif seeccaan Cobham akka hin seenne dhorkii akka irratti darbu taasiseera. Taphataan abdii egeree ta'e kun taphoota madaallii ga'umsaa waqtii gannaa darbeen eenyummaa isaa addunyaatti mul'iseera. Tapha madaallii ga'umsaa Liverpool Anfieldittiin Athletic Bilbao 4-1 injifate irrattiin goolii tokko galchee tokko immoo Darwin Nuneziif mijeesseera. Taphoota imala gannaa Eeshiyaatiin taphoota Liverpool AC Milan fi Yokohama Marinos waliin taphateen goolii tokko galchee tokko mijeesseera. Atiisaa Nigeria gara England godaanan irraa baha London Newhamittiin kan dhalate Rio Ngoma
garee biyyaalessaa England umurii 17 gadiitiif taphateera. Kilabii Liverpool garee umurii 18 fi 21 gadii keessattiin ga'umsa olaanaas mul'iseera. Premier League Englandiin bara darbee Aston Villa irrattiin goolii 2 galchuun Liverpool qixa akka ba'u gargaareera. FA Englandiin amajjii darbee tapha Liverpool Accrington waliin taphate irrattiin umurii isaa 16 fi guyyaa 135 hirmaateera. Amma immoo taphataa Premier League Englandiin umurii xiqqaan goolii galche ta'uudhaan sadarkaa arfaffaa irrattiin seenaa yaadatamu dalagee. Imalli Nugumohaa cimee itti fufeera. Liverpoolis ilma abdii qabeessa qabaachuusaan boonaa jira. Qophii har'aaf qopheeffanne xumurreerraa horaa bulaa deebanaa. Boy wonder strikes for Liverpool to earn them 3 points at St James's Park. walitti deebineerra dhaggeeffattoota keenya hedduun keessan yaada keessan nuuf qoodaa jirtu guddaa galatooma isiniin jecha yeroo waan hin qabaanneef odeeffannoo jijjiirraa waan muraasa qofa simbiraan ga'uudhaaf Alexander Isak ammas Liverpool gadhiisuu barbaada jedhamee jira. Hoogganaan olaanaan kilabichaa Yaasil Arrumayyaan isa waliin mari'achuudhaaf yeroo dheeraadhaan booda Saawudiidhaa ka'uudhaan Newcastle imalanii taphadheen gaddaa irrattis mul'achuun isaanii ni yaadatama. Abbaa qabeenya kilabichaa Jamie Ruben waliin ta'uudhaan isa haasofsiisanis ammas milkaa'aa miti jedhamee jira. Lammiin Sweden ammas Newcastle gadhiisuu barbaada jechuudhaan The Telegraph gabaasee jira. Manchester United immoo Anthony Real Betis itti gurguruudhaaf walii galee jira. Taphataan lammii Brazil Anthony gara Real Betis deemuu barbaada ture. Real Betis bara kana ergisaadhaan fudhachuudhaan bara dhufu immoo dirqama bitachuutiin walii galuu gabaafamee jira. Manchester United gooleegaa lammii Belgium Seni Lamensi waliin dhimma dhuunfaa irrattiin walii galuudhaaf dhiyaatee jira. Osoo yeroo jijjiirraa taphattoota hin xumuramin gooleegaa umurii 23 Leemans Royal Antwerp irraa mallatteessifata jedhamee eegama. Andre Onana mallatteessifachuudhaaf kilaboonni Spain sadis fedhii olaanaa akka qaban gabaafamaa jira. Kobe Mainoo mallatteessifachuudhaaf kilaboonni Spain Real Madrid fi Atleticoon fedhii olaanaa qabaachuu meel gabaasee jira. Fulaamis taphataa kana mallatteessifachuudhaaf barbaadaa jira. Garee Ruben Amorim keessattiin bara kana bakka akka hin qabaanne taphoota lamaan irratti agarsiisee jira. Sababbiinsaa Bruno Fernandes duubatti deebi'ee waan taphatuuf jechuudha. Crystal Palace Harvey Elliott Liverpool irraa mallatteessifachuudhaaf haasaa eegalee jira. Palace bakka Eberiche Eze buusuudhaaf taphataa sarara gidduu Liverpool Harvey Elliott filannoosaa godhachuu Football Insider gabaasee jira. Crystal Palace Manuel Akanjis Manchester City irraa mallatteessifachuudhaaf barbaadaa ture. Ta'us garuu Bayer Leverkusen fi Galatasaray kilaboota biroo Akanji barbaadanidha. Alejandro Garnachoon gaaffii kilaboota Saudi irraa isaaf dhiyaate didee jira. Fedhiin isaa gara Chelsea qofa deemuu akka ta'e ni beekama. Kilaboonni lamaan mariirra jiraachuu Fabrizioon waancaa Carabao marsaa lammaffaadhaan eda West Ham Leeds United akkasumas Sunderland dorgommiidhaan ala ta'aniiru. Moliniyuutti Wolves goolii 3-2 West Ham taphni injifate taphaawwiidhaan eegamaa turedha. Taphoota kaleessaa keessa Rodrigo Gomez daqiiqaa 43 irrattiin dursa qabachiisee ture Wolvesiin boqonnaa deebii goolii Thomas Suchek daqiiqaa 50 akkasumas Lucas Paquetaan daqiiqaa 63 irratti galchaniin gareen Graham Potter gara dursummaatti dhufee ture. Ta'us garuu Jorg Strand Larsen jijjiirame seenuudhaan Wolves daqiiqaa 8 gidduutti goolii 2 galchuudhaan akka injifatu gargaaree jira. Taphataa sarara fuulduraa kana Jorgen Strand Larsen jechuudha mallatteessifachuudhaaf dheengadda Newcastle paawundii miliyoona 50 gaafatus Wolves diduun isaanii yaadatama. Leenjisaan West Ham Graham Potter amma dhiibbaa keessa galaniiru. Bara dorgommii kana taphoota 3 taphatanii sadanuu mo'amanii jiru. Taphoota Premier League lamaan irratti goolii 8 keessummeessuun isaanii ni yaadatama. Tapha Sunderland akkasuma tapha Chelsea mo'aman irratti taphoota 21 Graham Potter West Ham durseen 5 qofa injifachuudhaan tarii leenjisaa bara dorgommii kana dursanii gaggeeffamuu danda'an jedhamuudhaanis Premier League'dhaan kan jalqaba irratti eeraman Graham Potteridha. Wolves bara kana injifannoo isaa jalqabaa galmeessise. Leenjisaan kilabichaa Victor Pereiraan taphataan sarara fuulduraa Strand Larsen kilabicha keessaa akka turuu barbaadu simanii jiru. Xumura irratti taphataan West Ham Jarrod Bowen deeggartoota kilabichaa waliin walitti bu'ee kan tures ijoo dubbii tapha kanaadha kan ture. Brentford goolii 2-0 dhaan Bournemouth kan injifate. Fabio Carvalho akkasuma Igor Thiagonis
goolii injifannoo Brentford taphattoota galchanidha. Gatii riikaardii jijjiirraa kilabichaatiin Brentforditti kan makame Dango Taaraan teessoo jijjiirraarra ture kilaba isaa duraanii faallaa ta'uudhaan hin taphanne. Hillsborough Leeds United Sheffield Wednesday waliin taphni idilee tokko qixaanii kan xumurame peenaalitiidhaan Leeds 3-0dhaan mo'amuudhaan dorgommiidhaan ala ta'ee jira. Stadium of Light'tti Sunderland kilaba liigii tokkoffaa Huddersfield waliin taphachuudhaan taphni idilee goolii tokko qixaan xumurame peenaalitiidhaan Huddersfield fi shaniin injifateera. Barnileen goolii 2-0dhaan Derby County injifate. Har'a Manchester United gara Blundellen Park imaluudhaan Grimsby waliin galgala sa'aatii 4 irraa eegaluudhaan taphata. Garee Ruben Amorim bara darbe hirmaannaa waltajjii Awurooppaa irratti hirmaachuu dhabuu isaaniitiin bakka isaan hirmaachisu argachuu dhabuu isaaniitiin Karaabaawo marsaa lammaffaarraa eegaluudhaan kan taphatanii kana dura marsaa sadaffaadhaan akka eegalan ni yaadatama. Manchester United taphoota Premier League lamaan darban keessa Arsenalin 1-0dhaan mo'ame. Dilbata darbe immoo Fulham waliin tokko qixa ba'uun isaa ni yaadatama. Injifannoo jalqabaa bara dorgommii kanaa galmeessisuudhaafis kan taphatan ta'a. Everton Mansfield Town waliin, Fulham Bristol City, Brighton Oxford waliin taphatu. Carraan ramaddii marsaa sadaffaa immoo boru kan ba'u ta'a. gara Champions League Awurooppaatti yoo darbinu kilaboonni sadi yeroo jalqabaatiif hirmaannaa Champions League Awurooppaa argataniiru. Kilaba Cyprus Pafos kan Norway Bodo Glimt fi kan Kazakhstan Kairat Gulaalli dura erga darbaniin booda seenaa isaanii keessatti yeroo jalqabaatiif hirmaannaa Champions League Awurooppaa argatanii jiru. Kaleessa tapha deebii Gulaalli xumuraatiin Kairat Celtic waliin 0-0dhaan xumuruun peenaalitiidhaan 3-2 injifachuun darbe. Pafos Red Star Belgrade waliin goolii tokko qixa erga xumuraniin booda qabxii walii galaatiin garuu Pafos 3-2 injifate. Bodo Glimt immoo kaleessa 2-1 Sturm Grazii mo'ame garuu qabxii walii galaatiin 6-2 injifachuudhaan darbee jira. Kilabiin Cyprus Pafos erga hundaa'ee reef waggaa 11 qofaadha. Gulaalli dura adoolessa 22 ture kan eegale, baay'ee tureera jechuudha. Ji'a tokkoon duraadha kan eegale. Kilaboota akka Maccabi Tel Aviv akka Dynamo Kiev injifachuudhaan marsaa xumuraatiin immoo Red Star Belgrade yookiin Crvena Zvezda waliin kan taphate. Championi Cyprus Pafos eenyammoo taphataa duraanii Chelsea fi Arsenal duraanii David Luiz mallatteessifateera. Sarara ittisaa taphataan kun umuriin isaa 38 guutee jira. Pafos Apoel akkasuma Anorthosis Famagusta ta'anuudhaan kilaba sadaffaa biyyatti Champions League'dhaan hirmaates ta'eeti kan inni jiru. Bodo Glimt championi Norway yeroo afuriitti erga bara 2007-8 kilabiin biyyatti Rosenborg Champions League'dhaan hirmaateas kilaba jalqabaa ta'ee jira. Taphattoonni ciccimoon Norway hedduun kanneen akka Haaland fi Martin Odegaard fa Premier League'dhaan ni taphatu. Liigiin biyyatti garuu hagam dadhabaa akka ta'e kan namatti mul'isudha. Staadiyeemiin Bodo Glimt Aspi Miraa jedhama. Bara darbe liigii Awurooppaatiin hanga walakkaa xumuraatti deemuudhaan Tottenhamin yeroo mo'amu mata duree ta'uunsaa ni yaadatama. Kilabii sadaffaan kilaba Kazakhstan Kairaati Celticin dorgommiidhaan ala taasisee jira. Erga bara 2005 fi 6 Astanaan hirmaatee kilaba biyyatti jalqabaa Champions League'dhaan hirmaatus ta'ee jira. walakkaa Asia bakka jedhamtutti kan argamu imalaaf bakka fagoo yookiin immoo rakkisaa jedhaman keessaa tokkodha. Bara darbe Conference League'dhaan gara Astaanaa yoo deemu Chelsean maayila 3,600 imaluudhaaf dirqamee ture. Taphattootaaf baay'ee dadhabina akka uumu beekamaadha. Maalumaaf iyyuu Gulaalliin dura har'a taphoota afur keessummeessuudhaan xumurama. Copenhagen Basel waliin, Club Brugge Glasgow Rangers waliin, Benfica Fenerbahce Karabakh French Varos waliin taphatu. Ramaddii liigii Champions League Awurooppaa kilaboota 36 hirmaachisu boru Monacotti ni ba'a. Taphni marsaa jalqabaa immoo fulbaana 16, 17 fi 18 taphatama jedhamee jira.